wanti irra gahame tokko yoo humni achi socho'uu akka hin dandeenyedha. Ani murtaa'e barame jechaadha qoratan. Humni siyaasaan karaa argame humni karaa dippiloomaasii waan adda addaa argamuu danda'a. Garuu humni sun respoonsii inni gama wayyaaniitiin fidan jiru. Hafin yoo haa ta'u abbaan fedhe haa balaaleffatu mootummaan abbaan fedhe haa balaaleffatu mirgi dhala namaa abbaan fedhe haa balaaleffatu hamma qawwee qabutti ajjeeses qaleen bita kan jedhu wayyaanee murteeffatee jechaadha. So nuti immoo maal goona gaa? Humni important ta'e amma humna qawwee sana alatti hin jiru. Kanaaf jecha labsa baatii amajjii jalqabaa kana irratti adda bilisummaa Oromoo baasee keessatti akka hangafaatti kan fudhatame barri kun bara waboo jabeessan yookaan achi balalolaa daliseen jette jalqaba jecha kana balalolaati barri 2015 bara humna keenya kalolaa kan waboo fi qeerroo biratti dhaabbatamu jabeessinu ta'uu qabaa. Kanaaf immoo uummanni biyyas jiru alas jiru waan kanatti dirmachuu qaba kan jedhu waamicha dhiyeessee jaadha bilisummaa Oromoo. Kanaaf waamicha kana hojiirra oolchuuf asitti gama keenyaatiin nuti piroojeektii waboo jabeessuu jedhu tokko utubnee jirra amma. Piroojeektiin kuni waan lama qabaataa tokko gama warri ala jiru warri dirree hin jirre waan qabuun gargaaru mallaqa duwwaa miti waan adda addaa jira waan waboo jabeessuu danda'an waan sanaan gargaaru kan durii caalaa daran akka kallattiidhaan haala ijaarameen bifa qabuun haala orgaanaayizii tokko ta'eetiin akka itti fufu gama waraanaa fi gama sochii qeerrootiin immoo ka waggaa darbee caalaa daran of ijaaranii of hidhatanii akka fuulduratti sochoosuu danda'an waan kana lamaantu akka sadarkaa guddaatti fudhatamee jira jechaadha waggaa kana keessatti. Kanaaf kan amma jechuu barbaadu gabaabaatti piroojeektii waboo formaalii banamee jira asitti kana keessatti qooda fudhachuu abbaan barbaadan waamicha isinii goona jechaadha. Akkuma jedhame wabooni kadhachuu kana amma kana nuu kennaa kan jedhu sana irratti amannu Oromoon namni itti dhagahamu namni gabrummaan itti dhagahamu namni uummanni keenya koo akka malee miidhameera jedhu humna qabaachuu qaba. Humna sana jabeessuuf immoo jabeessuu qabnu humna hidhannooti. Humna hidhannoo sana bira dhaabbachuu qaba waan danda'u namni jedhu fedhiidhaan keessatti qooda fudhachuu kan qabudha jechaadha. Piroojeektiin kun koree mataa isaa qaba ni qabaata. Koreen kun qooda fudhatu galmeessee akka dandeettii isaatti namni maal gochuu akka qabu qoratee akka keessatti qooda fudhatu wanni sana gaggeessaa jechaadha. Kanaaf waan gabaabaatti ani jedhu akkamitti hojjeta koreen kun abbaan fedhii qabdan nurratti galmeessamuu dandeessu. Oofishaalii wanti baay'ee wanni ta'u jiru sekuriitii waan adda addaa jiraachuu qaba. Kanaaf fedhii namni qabu karaa itti nu quunnamuu barbaaduun danda'uutiin nu quunnamee kana keessatti qooda fudhachuu akka danda'amu waamicha isinii godhuu fedhan jechaadha. Ammumarraa jalqabee abbaan barbaade ani waboo kana keessatti qooda fudhadha kan jedhu nu quunnamuu danda'a. Ammaan booda kana boodas immoo nuti bakka karaa quunnamtii si wajjin qabnuun si gaafachuu sin dandeenya jechaadha. Kanuma isin hubachiisuuf jedheetanii galatooma.